Jaalkamaan Heeboo kan waboo biras Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu. Lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame yeroo sana. Kan itti wareegame immoo utuu hidhattoota Shimallis warra gara gaara galamaatti deemaa jiranii utuu kuffisuu ofiisaa kufee akka bakka bu'aa dhaabaattis akka nama dhuunfaa tokkottis wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta nama baay'ee na gaddisiisedha. Jalqaba kan hubatamuu qabu akka seeraatti, akka seera wabootti, akkuma seera waraana mormaatti wareegamni yeruma sana uummatatti hin beeksifamu. Katabamee kaa'ama. Gaafa ayyaana bilisummaatti kabaja ga'aan, haala ga'aan, haala gootota keenyaa wal simuuf uummatatti beeksifama. Beeksifamee yaadannoo isaanii hin kabajama. Garuu kanarra na dirqisiise akka itti qaamonni sirnaa fi kan warra kaan kan wareegama kanatti siyaasa taphatan sanatti na dirqisiise. Akkaataan isaan fedhanitti jecha sobaa kanaan gatii wareegama Jaalkamaal hir'isaa jiru. Fedhiin isaanii wareegama kanaan qoodinsa bara 2018 sana akka deebi'ee uumamuuf har'a hojii kanarratti jiru. Har'a warroonni fedhii mataa isaaniif jecha wareegama goota akkasii gad xiqqeessitanii guyyaa tokko akka Rabbi isin gaafatu akka isin hin raanfanne isin yaadachiisuun barbaada. Warri olola kanaan dogoggortan immoo aamsi ani qabu yoomiyyuu olola kana gandaa fi amantiin nu qooduu yaalu shakkiin ilaaluu qabdu. Bara 2018 qoodinsi Oromoo gidduutti uumamee qabsoo keenya akka jirutti fashaleesse. In yaadatu akka yeroo sana darbaa ture. Akka itti uummati wal arrabsaa ture. Gandaanis amantiidhaanis akka itti nu cabsee deebinee of ijaarree hundi keenya beekna. Ammas hawwiin diina keenyaa kanumadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Islaamas ta'e, Pheenxees ta'e, Ortodoksiis ta'e, waaqeffataa, sooressa, hiyyeessa, barataaf kan hin barannee hundumaan of keessaa qaba. Oromoo kutaa hundaa of keessaa qaba. Mallattoo tokkummaa Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo. Kan waraana kanuma walitti hidhu obbolummaa, kaayyoo fi jaalala Oromiyaaf uummata ishee qabu. Uummata Oromoo bakka nuun geenyu barbaadnutti yommuu nuun dhiyaan yeroo baay'ee qormaanni jabaa akka nutti baay'atu. Yeroos kan nutti baay'atu. Ija bannee of eeggachuu qabna. Sirna Abiy qofaa miti kan har'a qabsoon akka diigamu barbaadu. Sirriitti hubachuu qabna. Sirriitti of eeguu qabna. Tokkummaa keenya tikfachuu qabna. Mararfachuu qabna. Dhiigaan ijaarame tokkummaan kun. Kan bara Minilik, bara Haile Sillaasee, bara Dargiitti diigame dhiigaan deebanii ijaaranii abbootiin qabsoo kana sana sacrifice kana wareegama sana hin tuffatinaa, hin irraanfatinaa. Yeroo hunda tikfadhaa. Gara dhumaatti irra deebi'ee wanta Jaalkamaal wareegama Jaalkamaal irratti wal qabatu hanga qaayyoon Jaalkamaal itti manaa ba'e galmaan ga'utti woboon akka manatti hin deebine uummanni hundi beekas warri hin beekne isaa baran. Har'as jaalleewwan isaa qabsoo hadhaa gaggeessaa jiru. Bira dhaabbadhaa yaadannoo isaa yeroo hunda kabajatti kenna wareegama. Siyaasaaf jedhanii akkas gad qabuun cubbuudha safuu cabsaa waan hin malledha. Ammaaf kiyya akkanumadha kanumaan qabaa.